akka hirmaachaa deemtu bu'aa argamsiisaa deemta rammoota oloo guddachaa deemtu. Hayyeega asumaanuu obboleessa keenya kana ni galatoonfannaa gaafii fi deebii amma wajji goone kanarratti baay'ee isa galatoonfannaa dhaamsoota hedduus akka isinii dabarse abdii guddaan qaba. Akkasuma namoonni foddaa hulaa miidiyaa kana nu ilaalaa jirtan namoonni keessattuu hubannaa kaaraatee qabdan akkasuma kaaraatee keessa jirtan waa hedduu dhaamsa isinii dabarfame kanarraa hubattan jeeti yaada. Ni jaama akkuma kan opiniin kadhama hundaati akkuma jaame kan ijoollee xixiqqoo immoo hobatti kan qopheeffamu taha namoonni fakkeenyaaf kan godina irratti hiree hin argatin opiniin irra dhuftee hiree kanarratti mo'achuu ni dandeessa. Akkasuma ijoolleen sadarkaan isaanii kiiloodhaaf wantoota garagaraatiif hin gahin achirratti of madaaltanii qixa sirriitiin of ilaaluu dandeessanii akkas of harkachuu dandeessan jeeti yaada. Kanuma gaa obboleessi keenyas dhaamsa nu dabarse kana haala gaariidhaan isa galatoonfannaa. Hayyee galatoomis hin jenna. Kun Adama Karate TV.